irratti abbaa cabsaa jirtiin si beeku. Anis moggaasuma maqaa kana jalaan balleessu akkasumatti qabadhee jira. Akkuma jette Naafyad jechuudha maqaan koo yookiin Dr.Naafyad jechuudha. Yaa namoonni immoo yeroo takka maqaasii moggaasu maqaa masoo abbaa cabsaa jedhu. Kana egaa itti amanuuf dhiisu koo ganaa mirkanoone. Namoonni isaaniif kadhatan yookaan waldaa kiristaanaa keessatti isaaniif kadhatamee qoricha addaan kutanii sibila kan dhufan jiru. Fayyiteetta jedhamee namoonni dhufan dhibeen sun itti waan ta'e fakkeenyaaf gama kootiin dhibee HIV irra fayyiteetta jedhamtee qoricha darbattee gattee mana yaalaa nu bira dhuftee vaayiraal lood wanti jedhamu jira hammi vaayirasii qaama keessa jiru dubartoota keessa baay'ee ol keera garmalee nuti uumaan hin fayyadichaa jiru garuu immoo amma vaayirasii qaama keessa jira kadhannee dadhabne nageenye dubartiin sun hin duute dhumarratti yeroo gabaabaa gidduutti jechuudha. Saayikoloojii fi amantii keessa keenya waaqayyoon amanan amantii sana wajjin wal qabsiisnee fayyinni jiraachuudha. Warri baratanii doktoroonni wanti isaan kaatan yeroo baay'ee amantiin nama fayyitaadha. Qoricha sii kennamu kanaaf wajjin wal qabsiiste. Amantii fakkeenyaaf psychologically believe yookiin immoo afaan oromootti maal akka hiikamu beekuun baay'ee. Amantii yookiin immoo waan tokko shakkiin hin fayyada yeroo jennutti namni tokko yeroo sanatti miira gammachuudhaan guutamta. Hormoonii gammachuu kanneen akka endorphin jedhaman fa'aa jiru. Hormoonii gammachuu warreen jedhaman jiru. Hormooniin gammachuu kun yommuu holkootti hormooniin dhiphinaa gadi bu'a. Fakkeenyaaf miila qullaa yeroo daa'imummaa miila koo na waraanee citee dhiigee galee mana galee argee beekan. Maal jechuudha yeroo sanatti miirri gammachuu hormooniin qaama sana keessatti gadhiifaman keemikaalonni gammachuu qaama keessatti gadhiifaman sun maal godha jechuudha akka irraanfatu godha jechuudha. Amma fayyina kana wajjin wal qabsiisnee mi fayyina foonii fi kan hafuuraa kamitti keessa? Great. Fayyaa kan jedhu dhaabbanni fayyaa addunyaa define godha. Way dhaabbata fayyaa addunyaa wajjin waan tokko kaasna sila maqaa dhoftee waan turtee fi qorichoonni amma biyya keessattis biyya alaatti raabsamaa jiranii dhaabbata Illuminaati yookaan warra 666 wantoota isaan kana wajjin wal qabatan kana wajjin mallatteessee jira. Dhukkuba balleessuuf otoo hin taane dhukkuba dabalataa fidaa jiru. Sabni keenya immoo kana hin beeku. Waa'ee isaa kana hubannaa akkamii jira simbira? Namni keenya 666 abbuma argitti targaa maxxansa. Baay'ee diiyaabiloos seexanni muuxannoo waggaa 6 qaba. Side effects hamaadha baay'ee. An fudhadhee guyyaa tokko guutuu na dhukkubeera. An waan tokko sitti barbaada tokko awwaana xiinxaleerraati. Biraandi wanti jedhamu jira. Parastaamoolii P500 jedhamu kana illiqimsina even 666 qabadhanii kaasaa turan. Kun maallaa biraandiidha. Lama yaa'u seexanni akka namni fayyuu barbaadu. Namni tokko dhukkubsatee utuu qalbiin jiraatin du'uu danda'a. Nama sana bira qoricha sana fudhatee kan fayyine bira gochuu maal gochuu danda'a beekta. Olola garaagaraa namoota keessaa dadhabsiisu. Seexanni kun qaamaan miti nama keessaa sitti hojjeta baay'ee. Waldaa kiristaanaa keessas galuu danda'a jechuudha jira baay'ee. Kana wanta ifa ifatti dubbachuu danda'udha. Tarii namni sun akka inni dafee lubbuudhaan darbu akka qalbiin jijjiiran ofiisas mootummaa waaqaaf qophaa'ee nama kaanis mootummaa waaqaaf akka hin qopheefne kana irratti hojjechuu danda'a. Kana immoo an reeffa kana wajjin wal qabsiisanii immoo abbaan camsaa miseensa 666 jedhamee kaafamaa jira. Dhuguma miseensa kana keessa jirta moo jirtu? An takka ta'ee nan kolfa beektaa. Waloraa baay'eedhaan namni walorii kan baay'atu akkasumaan ta'ee jedhee miti. Fakkeenyaaf haadha manaa fuudhee ati amma kana booda bakka ta'ee mucaan adeemee karra ka'ee mucaa godhatti miti. Piroosesii qaba. Piroosesii sana adeemsa sana barsiisa miti. An biraa miti. An 666dha. Mee waliif adeemu. Abbaan manaa haati manaa sirriitti waliin gammachiisu immoo haati manaa fedhii hin qabdu taanaan yookiin rakkoo qabdu taanaan nuti jekkoo sana yaalamuu dandeessi dhiste jira. Abbaan manaa rakkina qaba taanaan sirriitti tokko haati manaa suni miiradha waan ta'eef tarii ejjaaf saaxilamuu dandeessi. Lammaffaa spiritualityidhaaf ejja waliin qabsiisa boomii kurnan keessa jira waan ta'eef. Sababii kanarraan kan kee diiggaan gaa'elaa dhufuu danda'a. Barsiisa fayyummaa ati barsiistuuf waa'ee fayyaa barsiistu kuni sirrii ta'etu jiru akkaataan fayyadama jechoota keetii. Safuu aadaa keenya waan cabsee fakkaata. Keessa bee ispeer paartii mudhii gadii sin jedhanii maqaa sii kennanii nama jedhe kana. Amma sirratti waan tokko kaasuu kana barbaade fakkeenya tokko sii kaasan. Egaa wanta safuu cabsu yoo ta'e wanta safuu cabsu maaliif gootu? Sabni keenya akkaataa dubbii dubbachuu irratti waan baratame tokko jira. Waan tokko situu itti guuge waan jedhamu aadaa wajjin akkamitti wal qabatee aadiin wanti kun qaamolee dhagna keenya irra jiran kana tokko tokko gaafa gadi baasnee dudubban isaan kun namoota keenya biratti beekamtii qaba. Baay'ee maaliin funyaan aadaa eeguun barbaachisoodha waa'ee fayyaa. No Oromoon aadaa akkasii qabu baay'ee. Akka amma barsiisaa jirtu kanatti barsiisummaa kee amma kanarra dhaabbattee dhaloota kanarra maal eegda?